Ayuuti. Ayuuti obs. Nuti qabadhu. Agarsiisini obboleessu. Tolleedha waliin dubbisa. Maashaallah. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Akkamaat fayyaadha jirtaa? Jirra. Nagaa keetii? Akkamitti? Nagaadha. Nagaa alhamdulillah. Ani jira. Uffata kan biraasa sii biteera. Uffata danuu, uffata shanxaa lama guutuu. Birriisa uffatas waan si barbaachisu dhuguma ana gaafadhu. Ordugaane. Ashi. Oyyoo duudhaa. Ordugaan. Ordugaane. Nan dubbistu? Akkasitti Jeelu. warra nu dubbistu. Kanuma hunda guyyaa guyyaatiin isiniin dubbisaa. Waan jiru isiniifan godhaa. Waa tokko hin yaaddanii ishee akkuma duraanii isiniin dubbisa. Ishee jeelu koo. Jeelaani. Ah. Maamaan eessa jirti? Maamaan eessa jirti? Suudii. Saudi jirti. Eeyyee. Namichi inni Addis Ababaa jirti jedhe suni sobduudha. Namichi inni mataa ta'ulaa sun hin sobaa. Sobee akkasiin jeeqamtanuu fi Addis Ababaa baddee jirti jedhe ishii. Ashi. Waan si barbaachisu hundasaa anatti himadhu. Guyyaa guyyaatiin masa arguuf ishii. Uffanni shanxaa lama miidhamee jira. Caammaanis. Ayyuubii naasabari. Maal barbaaddaa tamma? Haadha keerraa maal barbaadda? Maamaarraa maal barbaadda? Maal sii godhu jeelu? Maamaarraa maal barbaaddaati? Maal si fagootu? Ammoo. Adoftu. Maaliif? Nu bira teessu. Inshaallah nufti ishee sin argiti. Nuftis yoo rabbi jedhe biyyatina. Ishee nufti hojiidhaaf deemtee hojii hojjetaa jirti. Araboota seeraatti nan himaa an Suudii jira. Arabootaani ijoollee yaaddeetti deemtee ilaaltee dhuftee itti ni himaa. Ishee Ashi. jinjaallatti haati keessan. Ashi. Abiraadhiisii akka jaalattu ibsii fi adeeman. Jeelu koo. Ah. Jeelaan. Tinjaalladha shilmoo koo akkuma viidiyoodhaan sii dawwala sii haasofsiisaa. Waan dhabde immoo natti himadhu. Wanta hundaan siifan godha ishee. Viidiyoodhaan dabalti ishii jeelu. Viidiyoodhaan dabalti ishii. Ashi. Ishii ati bakka irbaata nyaadhaa ati gootu maal maqaan kee Abrish ijoollee biraa deemi. Inaasofna ishii ijoollee biraa deemi jarra taa'anu axabatanu jedhe. Yookiin immoo liis as jalaa deemati. As jalaa deemi ishii Abrish. As jalaa deemi. Biloofisi godhee keessi baasuurra. Laa ijoollee asirraa as jalaa baheeti ijoolleedha viidiyoo tokko baniif intarneetii si banguuta. Deemi. TikTokii jalaa bahi. TikTokii jalaa bahi. Ammuma bahi. Obboleettii koo miidhamis du'is ofii keetii jiraachuuf jetta. Ilaa jetta. Waan barbaadan naan jedha warra gasteera. Abarashiidha waan feetan naan jedha. Miidhamtee ta'ee akka haadha kootitti silaalee bakka haadha kootitti silaalee an abbaan koo haadha koo miidhee jennaan hin beeku Allahu aalam. Abbummaa isaayyuu nan beekaa laata moo akka alagaattan laalata jedhu anatu beeka. Rabbii sabrii yoonaa kenne malee. Please obboleettii koo ijoollee kanaaf ilmoo kee amma kottu maal barbaadde jennaan birriin jenne akka daa'ima yeroo ammaa. Obsa qabaadhu jabaadhu dhageessee jabaadhu ilmaan keetii bakka ilmoo koo wanti naa caalu hin jiru jedhi dubartiin nan beeka gaafa madoofte jettu kunoo ati manaa goote keessatti rabbi natti hin jallisin. Jallannaan anuu bakka na kun beeku ammaan of sirreessudha malee. Isuma dhuguma namoonni jala jirta walitti qabamtanii utuu waa sadarkaa jiru jabeessaa qabadhaa gaafa na barkaabe anamma mucaasa biyyi dhugaa mataa koo nama taphatamee kenna. Rafiitii yuun qabadha. Duudaa waa tokko hin beeku.
duudaawaatu been rabbi uume waa yaada sin beeku waa yabbaa sin beeku yommuu qalbii isaa keessatti yaadaa jira. Please obboleettii koo. Please. Waliin jirra. An waadaadha uummanni na beeka tajaajila na beekuu dandeessa. Abadan. Jira akka obboleessaatti. Please. Jiraadhu ani hin barbaadu anatu hin barbaadu jedhe koo mugee anatu wajjin waggaa 10 wajjiniin jiraadhe umurii koo guutuu. Annaasoo jedhe. Obboleetti. Balaa maaliif gargaaru? Obboleetti. Abeet. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Sagalee sirriitti dhaga'u jirtaami? Eewa. Mammaa isa Oromootu maal jedha beeki? Firri sitti jigu wayya moo gaarri sitti jigu wayyaa jedha. Firri gaarri natti jigu wayyaa firannarraa ol qaba jedha mammaa isa Oromoo. Namni kun hundoonni bahee si kadhatuuf hin baate moo? Wanni bahee namni hagana bahee wanni si kadhatuuf obboleettii qabaa, obboleessa qabaa, haadha manaa qabaa, ilmoo qabaa. Namni hundoonni si kadhatuuf dhageeffadhu. Namni hundi si kadhatuuf siif waan sirraa baheef. Namni kun borullee miidhama kee hin barbaadu. Miidhama kee illee ummata kana godhattee ilmoo teetirraa waan adda si baasu. Ummanni kunillee adda si baasuu hin jaalatu. Akka ilmoo teetiin waliin jiraattu barbaada. Wanni si kadhatuuf ummata kana borullee si jira. Ummata kanatu borullee si faana dhaabata. Osoo atuyyuu ka miidhamtu taate nuuf jecha miidhami. Ilmoo teetitti gali. Wallaahi miidhama. Wanni namni si kadhatuuf boruu keetii si kadhatu ilma kana laali. Wanni udda qaataati sitti raagan kana badii inni qofti balleesse atillee balleessite. Namni kamuu ka waan balleessin hin jiru. Dogongora irra walii darbaniiti. Ilma namaa dhiisii rabbuu irra namaa darba. Namni nama agartee namni namaayyuu wal jala ajjeeseen araarama. Isinii dhiiga walirraa qabdan, isinii ilma walirraa qabdan, isinii ilmoo jaalattu walirraa qabdan kana dhiisi ilma namaatu wal jala ajjeesee kalee araaramee waliin jiraatee hojii nyaatee hojii dhugaa jira. Walis soddoomaa jira. Obboleessa ajjeesee waliin agartee jiraataa jira. Diinaayyuu ati immoo ummata kana laali. Ummata irra si kadhatu kana laali. Ummata kanarraan dabartee atis akka yaada kee gaariitti isa akka nama si miidhetti wanni si jalatti isaan lolaniif akka ati jabaattuuf si jabeessuuf dubartiin waan jabeeffamuu qabduuf isaan lolan malee badiin teetan jedhanii osoo gargara fuudhanii ilaalanii yookiin keetu caala mazzana yookiin keessaattu caala mazzana. Kana hundaa dhiisi nu laali ilmoo tee laali rabbi laali wanni siin jedhaniif akka ati miidhamtuufi miti akka ati qurcamtuufi. Osoo abbaan barbaade si jaalate osoo abbaan barbaade bakka barbaade taate abbaa ilmoo kee riskii kee ka ganamaa kana si caalu hin jiru. Sii galee wallaalummaa jaalala isin jidduu jirtutu akkana isin godhe malee sis kana godhe malee isas kana godhe malee jibba olii qabaattanii miti. Osoo jaalala olii qabaatu baattanii ilma kana argattan. Fakkaattii kee kana laali. Maal bareedaami maal abbaa qabeenyaa ta'an osoo ka barbaade arda si afoo dhaabatee yookiin si dongorsa jiraatu ta'e abbaa warraa kee ganamaa kana si dhoo. Tama kaleessanii tama akkanaa sani si jedheetoo maqaa si baasa malee. Kanaaf ummata kana laali obboleettii tee laali udda qaataati sitti raayidu nama kabajallee qabu.